Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu hiikoo 2.6 waliin ilaalla. Egaa hiikoon 2.6 kunis waa'ee kiibruutiiti kan inni nutti himu. Mee waliin haa ilaallu. Lakkoofsi tokko akka baay'ataa hirmaattota wal fakkaatan yookiin walqixaa sadii yoo ibsame hirmaattota kanneen keessaa tokko kiibruutii lakkoofsa kenname kanaa jedhama. Egaa lakkoofsa tokko si'a sadii mataa isaatiin yeroo baay'istan maanni kiubiidha. Kiibruutiin immoo lakkoofsa kiubii ta'e sana gara lakkoofsa isa duraatti deebisuun immoo kiibruutii jedhama. Akkuma iskeer ruutii waliin ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf xaa kana kiubii yeroo gootan maanni kiubii yeroo gootan xaa paaworii 3 ta'a. Kiubii yeroo ta'u jechuudha xaan. Xaa paaworii 3 kana immoo xaa paaworii 3 jechuudha. Gara kiibruutii yeroo gootan immoo maal ta'a? Xaatti deebi'aa jechuudha. Maanni kiibruutii jechuun isa kana jechuudha. Asii xaa kana kiubii yeroo gootan maal ta'a? Xaa paaworii 3 ta'a. Xaa paaworii 3 ta'a. Xaa paaworii 3 kana immoo kiibruutii yeroo gootan maal ta'a? Xaa ta'a jechuudha. As deebisuu jechuudha. Isa kiubii gootan sun as deebisuu jechuudha. Waa biraa miti. Akkuma iskeerii fi iskeer ruutii waliin ilaalle sun bifuma sanadha jechuudha kiibruutii jechuun. Kunis yoo yaan kiubii lakkoofsa xaa kana jechuun yaan walqixa xaa kiubii ta'e xaan kiibruutii yaa jedhama. Ishee kana keessatti gaa maal jettuuni? Yaan walqixa xaa paaworii 3 jettu kana keessatti maal jettu? Xaan kiibruutii yaa jenna jechuudha. As keessatti gaa xaan kiibruutii yaa jennaan jechuudha. Kunis mallattoodhaan xaa walqixa kiibruutii yaa ta'a. Mallattoodhaan gaa akkasiin keessoo jechuudha. Xaan walqixa kiibruutii yaa as 3 jirti gaa. As 3 jirti akkuma argitan. 3 ni jirti asii. Ni ishii kana jechuudha. 3 barreessuun dirqama ta'a jechuudha. Kun kiibruutii nutti agarsiisa. Asii barreessuun dirqama ta'a. Asitti 3. Handhuura ishii keessatti barreessitu jechuudha. Kana jechuun yeroon isin jedhu handhuura yeroon isin jedhu ishii as keessatti 3 barreessitu. 3 barreessitu as keessatti. Kunis mallattoon xaa walqixa kiibruutii yaa ta'a. Mallattoodhaan yeroo barreessitan gaa bifa kanaatiin kan isin barreessitanii akkuma argitan asitti 3 qabdi. 3 barreessuu qabdu. Kana jechuun mallattoo kana erga barreessitanii mallattoo raadikaalaa erga barreessitanii 3 asitti barreessitu jechuudha. 3 asitti barreessitu kun kiibruutii nutti agarsiisa jechuudha. Kiibruutii nutti agarsiisa. Mallattoon asitti raadikaalaa mallattoo raadikaalii jedhama. Ishiin kun egaa mallattoo raadikaaliiti kan inni jedhamu. Akkuma mata duree iskeerii fi iskeer ruutii keessatti waliin ilaalle ishiin kun maal jedhamti? Raadikaalii jedhamti jechuudha. Raadikaalii jedhamti mallattoo ishiin kun. Yaan immoo raadikaandii jedhamti. Yaan maal jedhamti? Raadikaandii jedhamti. As keessatti egaa xaan walqixa kiibruutii yaa isa jedhu kana keessatti mallattoo ishiin kun maal inni? Mallattoo ishiin kun raadikaalii jedhamti. Mallattoo ishiin kun kophaa ishee jechuudha. Maal jedhamti? Raadikaalii jedhamti. Yaan immoo maal jedhamti? Raadikaandii jedhamti jechuudha. Raadikaandii jedhamti. Akkuma argitan kaa iskeer ruutii fi kiibruutiin garaagarummaan isaa maal inni? Akkuma argitan asirratti kun qophaan isaa kun jechuudha. Maal inni? Fakkeenya barreessine xaan walqixa
square ruutii yaa haa jennu fi xaan wal qixa asitti 3 yaa. Egaa asitti kun garaagarummaa ni qaba. Asitti ishiin kun 3 qabdi, asitti inni kun 3 hin qabu. 3 hin qabu. Akkuma argitan asitti 3 hin qabu kun mallattoo ishii kana qofa keessanii ta'an ishiin square ruutii mallattoo ishii kana qofa keessu. Mallattoo ishii kana qofa keessu. Garuu cube ruutii immoo mallattoo ishiin kun jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Mallattoo ishiin kun jiraachuun dirqama ta'a. Cube ruutiin A mallattoo cube ruutiin A mallattoo kana agarsiifama. Mallattoo kanaan agarsiifama jechuun cube ruutiin gaa ishii kanadha. A jettu. Cube ruutii A jettu. Isuma amma waliin ilaalle jechuudha. Yaadhaan agarsiise asirratti. Xaa wal qixa cube ruutii yaa jennee miti amma asitti. Akkasuma kanaati jechuudha asitti. Cube ruutiin A mallattoo kanaan agarsiifama. Yommuu dubbifamu cube ruutii A jedhama. Kana yeroo dubbisan maaltanii dubbistu cube ruutii A. Kanoo cube ruutii maal jettu kana cube ruutii kana maaltanii dubbistu cube ruutii 8 jettanii dubbistu. Cube ruutiin 8 meeqa? Cube ruutiin 8 meeqa? 2. Sadii indeeksii yoo jedhamu aan ammoo raadikaandii jedhama. As keessatti gaa ishii kana keessatti maal jettu? Ishii asitti barreeffamtu ishii kana jechuudha. Maal jettanii dubbistu? Indeeksii jettanii dubbistu. Indeeksii. Aadhaan immoo maal jettu? Isa asitti barreeffamu jechuudha. Raadikaandii jettanii dubbistu jechuudha. Raadikaandii jedhama. Eenyu? Aan jechuudha asitti. Raadikaandii jedhama. Ishiin kunoo indeeksii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti afur kun maanni? Afur kun indeeksii jedhama. Aan kunoo raadikaandii jedhama. Isa kanarrattu 5 maal jedhama? Indeeksii jedhama. Aanoo raadikaandii jedhamee dubbifama jechuudha. Hubadhu. Cube ruutiin qooyyama galagaltoo lakkoofsa tokkoo cube taasisuuti. Maanni cube ruutiin qooyyama galagaltoo lakkoofsa tokko cube taasisuuti. Kana jechuun galagaltoon lakkoofsa cube taasisu cube ruutii lakkoofsichaa barbaaduudha. Kana jechuun gaa fakkeenyaaf cube ruutii 8. Cube ruutii 8. Cube ruutiin 8 2dha. Cube ruutiin 8 2dha. 2 cube jechuun meeqadha? 8. Kanarraa hubachuu dandeessu asitti isa nuuf himu kana jechuudha. Asitti isa nuuf himee jiru kana ishii kanarraa hubachuu dandeessu. Maanni 2 kana cube yeroo gootan 8 argattu. 8 kana immoo cube ruutii jala yeroo galchitan maal argattu? 8 kana immoo cube ruutii jala yeroo galchitan meeqa argattu? 2 argattu jechuudha. Fakkeenyaaf aan cube ruutii baa yoo ta'e aan jechuudha. Cube ruutiin gaa asitti 3 barreessuu qabdu. Cube ruutii baa yoo ta'e yommuu barreeffamu kun akkuma argitan akkasiin barreeffama. Aan gaa A kana cube yeroo gootan maanni kun asitti cube ta'a. A cube kana immoo cube ruutii yeroo gootan maal ta'a? A argattu jechuudha. A
kiibii yeroo gootan a paaworii 3 argattu. A paaworii 3 kana immoo kiibii ruutii yeroo gootan maal ta'a? A argattu jechuudha. Akkuma argitan. Kiibii ruutii lakkoofsa kennamee barbaadu. Kiibii ruutii lakkoofsota raashinaalii barbaaduuf tooftaalee adda addaatti gargaaramuun ni danda'ama. Isaan keessaa muraasa akkaataa armaan gadii kanaan ilaalla. Tooftaa ittiin kiibii ruutii barbaadnu ni jiru. Tooftaalee isaan kun maalidha kan jedhu mee haa ilaallu. Tooftaan tokkoffaan lakkoofsa kenname hirmaattota qobxiitiin diddiriirsu. Egaa lakkoofsa nuu kenname tokko hirmaattota qobxiitiin diddiroorsinee argachuu dandeenya. Mee fakkeenya haa ilaallu. Kiibii ruutii lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadii jedha. Egaa asirratti akkuma argitan 512. 512 kana egaa maal gootu? Hirmaattota qobxiitiin diddiriirsitu. Hirmaattota qobxiitiin diddiriirsitu. Mee waliin haa diddiriirsinu. 512. 512 egaa hirmaattota qobxiitiin yeroo diddiriirsitan 2 yoo hirtan meeqadha? 2 hirtuu 512 jechuudha. Meeqadha? 200 fi meeqadha? 256 ta'a. 256 2 hirtuu 2 yoo hirtan meeqa argattu? 128. 2 hirtuu 128 jechuudha. 2 yoo hirtan meeqa argattu? 64. 64 2 hirtuu meeqa argattu? 32. 32 2 hirtuu meeqa ta'a? 16. 16 2 hirtuu 8. 8 2 hirtuu 4. 4 2 hirtuu 2 ta'a jechuudha. Asirratti akkuma argitan 2 lakkooftan meeqadha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kana jechuun 2 paaworii 9ti. 2 paaworii 9ti. Kana jechuun immoo 2 paaworii 3 2 paaworii 3 paaworii ammas deebistanii jechuudha. Paaworii irratti dabaltu paaworii 3. Kana jechuun paaworii irratti paaworii yeroo dabaltan gaa waliin baay'ata jechuudha. 3 baay'isu 3 meeqadha? 9 waan ta'eef jechuudha. Kun wal qixa. 2 paaworii 3 paaworii 3 jechuun 2 paaworii 9 faana wal qixa. Kanaafuu ishiin as keessaa kun meeqa taati? 8 taati. 2 paaworiin 3 meeqadha? 8. 8 jettu jechuudha. 8 paaworii 3 ta'a. 8 paaworii 3. Kanaafuu ishii kana immoo maal gootu? Ishii kana jechuudha. 8 paaworii 3 kana maal gooti? Kiibii ruutii jala galchitu. Egaa 8 paaworii 3 kun immoo kiibii ruutii jala yeroo galu meeqaan baha? 8 baha. Maaliif asirratti kiibii ruutii naa kiibii jechuun wal qixa naa ta'a. Ishii kana hin dagatinaa. Kiibii ruutii naa kiibii jechuun maal ta'a? Naa ta'a. Kanaafuu asitti ishii kana 8 argannaa jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Akkuma argitan kunoo kitaabni keessanis isiniif hojjeteeti jira. Asirratti 512 jechuun meeqadha? 8 paaworii 3ti. Kanaafuu asitti ishiin kun
kiibruutii 3 5 fi 12 jechuun 8 paaworii 3ti. Kanaafuu kana jechuun immoo maal taati? 8dha jechuudha. Maaliif kiibruutiin naa paaworii 3 jechuun maal ta'a? Wal qixa naa ta'a jechuudha. Naa ta'a. Kanaafuu ishiin kun kiibruutii jalaa yeroo baatu maal taati? 8 baata jechuudha. 8 paaworii 3 kiibruutii jalaa yeroo ba'u 8 ba'a. Inni itti aanu immoo baarra kan jiru mee waliin haa ilaallu. Baarra kan jiru immoo 2744 jedha. Kanas illee akkuma isa aarra jiru hojjenneetti bifuma sanaan hojjettu. 2744 maal gootu? Kana lamaaf hirtuu. Lamaaf yeroo hirtan meeqa argattu? 1370 meeqa argattu? 72 argattu. Kanas lamaaf hirtuu. Lamaaf yeroo hirtan meeqa argattu? 686 argattu. Kanas lamaaf hirtuu. Lamaaf yeroo hirtan meeqa argattu? 343. Lamaaf hiramaa kun hin hiramu. 3fis hin hiramu. Akkasumallee 5fis hin hiramu. Maal gootu? 7f kan inni hiramu. 7f yoo hirtan immoo meeqadha? 49 ta'a. 49 7f hirama 7 ta'a jechuudha. Asirratti egaa lamni meeqadha? 1 2 3. 7 meeqadha? Innis 1 2 3. Maal ta'a? 2 paaworii 3 baay'isuu 7 paaworii 3 ta'a. Egaa asirratti egaa paaworiin isaa wal qixadha. 2 baay'isuu 7 paaworii 3 jettu. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqadha? 14 paaworii 3. Sana booda kana 14 paaworii 3 isa jedhu kana kiibruutii jala galchitu. Kiibruutii jala galchitu. Kiibruutii jala yeroo galchitan asii egaa paaworii 3 kun kiibruutii kana ni balleessa. Akkuma iskeer ruutiin jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti fudhachuu dandeessu. Xaa iskeeriin kun jechuudha. Iskeeriin kun ruutii kana balleessiti. Ruutii kana jechuudha. Iskeer ruutii kana balleessiti. Iskeeriin kun iskeer ruutii kana balleessiti. Akkasuma jechuudha kunis kiibiin kun kiib ruutii kana balleessa. Sana booda maal arganna? 14 arganna jechuudha. Kanaafuu 14 baay'isuu 14 baay'isuu 14tu meeqa nuu kenna jechuudha? 2744 nuu kenna jechuudha. 14 kiibiitu kana nuu kenna. Kanaafuu meeqadha? 14dha jechuudha. 14. Inni itti aanu immoo caarra kan jirudha. Caarra kan jiru immoo 27,000 27,000 27,000 kana maal gootu? Isa kanallee akkasuma meeqaaf hirtu? 2 hirtu. 2 yeroo hirtan meeqa argattu? 13
13,000 fi 500. Kanas akkasuma meeqa afurtu? 2 afurtu 2 afurtan meeqa argattu? 6,750 argattu. 2 afurtu 3,300 fi 75 argattu. 2 afuramaa kun hin hiramu. 3 yoo hirtan immoo meeqa argattu? 1,125. 3 firtuu 375. 3 firtuu kun 3 ni hirama. 375. 375 3 yoo hirtan 125 argattu. Kana immoo 3 ni hirama hin hiramu. Meeqaaf hirama? 5 hirama. 5 hirtan meeqa ta'a? 25 ta'a. 25 5 hirtan jechuudha. 5 immoo 25 immoo 5 hirtan 5 ta'a jechuudha. Asii lamni meeqadha? 1 2 3 ta'a. Kana jechuun 2 paaworii 3 baay'isu 3 yoo meeqadha? 1 2 3 3 paaworii 3 baay'isu meeqaati? 5 yoo meeqadha? 1 2 3 5 paaworii 3. Egaa kana qabna asii. Maal gootu? 2 baay'isuu 3 baay'isuu 5 paaworii 3 jettu. Ishee as keessaa yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 30 paaworii 3. 30 paaworii 3 kana maal gootu? Kiibiruutti jala galchitu. Kiibiruutti jala yeroo galchitan asii kiibiin kun kiibiruutti kana ni balleessa. Sana booda maal tafa? 30 tafa. Kanaafuu 30 kiibiin meeqa nu kenna jechuudha? 27,000 nu kenna jechuudha. 27,000. Kana jechuun 30 baay'isuu 30 baay'isuu 30 meeqa nu kenna? 27,000 nu kenna jechuudha. Kanaafuu 30 jettu jechuudha. Inni itti aanu immoo daarra kan jirudha. Daarra kan jiru maal gootu? Ishii kanas kophaa kophaa hojjettu jechuudha. Boodarra immoo isa asitti firaakshiniidhaan ka'e kana firaakshiniidhumaan keessu jechuudha. Kophaa kophaa hojjettaniiti. Kan 64 hojjennu jalqaba. Kan 64 lamaa firaa kana 64 lamaaf yoo hirtan meeqa argattu? 32. 32 lamaaf meeqadha? 32 lamaaf hirtan 16. 16 lamaaf 8. 8 lamaaf 4. 4 lamaaf 2. Kanaafuu lamni meeqadha? 1 2 3 4 5 6. Kana jechuun 2 paaworii 6. Maal gootu gaa kana? Kiubii gochuu qabdu gaa amma ishii kana. Maal gootu? 2 paaworii 2 paaworii 3. Kana jechuun ishii kana yeroo waliin baay'iftan paaworii irratti paaworii yeroo ta'u maanni waliin baay'ata isiniin jedheetan jira.
kana yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? 6 waan ta'uuf jechuudha ishii kana. Kana jechuun walqixa 2 paaworii 2 paaworii 3 kunii fi kun walqixadha jechuudha. Kanaafuu ishii as keessaa kun meeqadha? 4 taati. 4 paaworii 3. 4 paaworii 3 kan ammoo maal gootu? Kiub ruutii jala galchitu. Kiub ruutii jala yeroo galchitan kiub ruutiin kun asii paaworii 3 kana balleessaa maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4 arganneera kan isa kana jechuudha. Isa kana 4 kan isa kana ammoo haa barbaannu. Kan isa kana yoo barbaannu 4 arganneera. Ishii kana hin dagatinaa 4 argachuu keenya. Itti aansuudhaan immoo 729 barbaanna. Kan 729 yoo barbaannu 729 meeqa firtuu? 3 firama. 3 firtu. 3 firootaan meeqa argattu? 243. Kana meeqa firtu? 3 firtu. 3 firootaan 81. 81 meeqa firtu? 3 firtu. Meeqa argattu? 27. 27 3 firtu meeqa argattu? 9. 9 3 firtu meeqa argattu? 3. Egaa 3 meeqadha? 1 2 3 4 5 6. Kanaafuu 3 paaworii 6. Egaa asirratti kiubii gochuu qabdu. Yeroo kiubii gootan gaa 3 paaworii 2 paaworii 3 maaliif asitti paaworii ishii kana yeroo waliin baay'isan 6 waan argattaniif jechuudha. Sana booda maal ta'a? Ishiin as keessaa kun meeqa taati? 9 taati. 3 paaworii 2 9 taati jechuudha. Paaworii 3 jettu ishii kana jechuudha. Kanaafuu ishii arganne kana maal gootu? Kiub ruutii jala galchitu. Kiub ruutii jala galchitu. Sana booda kiub ruutiin kun paaworii 3 kana balleessiti. Sana booda maal ta'a? 9 qofannoo hafa. Kanaafuu asii dura meeqa arganneerra? 4 arganneerra. Asii isa kana immoo meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. 4 irra 9ti. 4 irra 9ti. Bifa kanaatiin kan isin barbaaddan jechuudha. Akkuma asirratti argitan caarra kan jiru meeqa argannee turre? So caabirra naqiin aarra kan jiru 8 argannee jirra. Baarra kan jiru immoo 14 arganneerra. Caarra kan jiru immoo 30 arganneeti jirra. Daarra kan jiru immoo 4 irra 9 arganneeti jirra jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo taanuun Gilgaala 2.7 walitti deebina. Hagamma baranne kana keessatti bakka isinitti ulfaate yookiin bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuun hin dagatinaa isiniin jedha. Waan isinii hin galle tasumaa bira darbuu hin qabdan. Koomentii jalatti na barreessaa isinii anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo kabiroo isiniif dalaga jechuudha. Nagaan naa tura.